kuni yaasa jiwas birratti bira darbamidhaan si waan kuni waan biraan duraan dubbatamee kalaas waggaa tokko ittiin nu darartanii dhumate bira kunneemi amma immoo waa'ee geemiiti isaa ati geemii 13tti qabannaani innis dhufee sirratti qabate dhiistee 12tti gadi buttee ammas deebi'ee dhufee 12 irratti qabateemi kalaas innis riskii isaa innis giiftara mataa isaa abdatee qabate atis giiftara mataa kan keetii qabda kan si xabsiisu isan xabsiisu kan isa xabsiisu sin xabsiisu waan ta'eef hundinuu giiftara mataa ofiiyyuu abdatee nama itti siqu nama isa kabaju amma fakkeenyaaf boontuun nama isii jaallatu nama isii kabaju hin qabdi namoota sappoortii isii godhanu hin qabdi kana abdatteeyyuu geemii baallama qabatte Oromoodha waliin sa kanati qabatte warra si xabsiisanu sana abdatteetu rabbii wajjin malee isa abdattee miti yookaan immoo namni isa xabsiisu namni na xabsiisu diqqoo deemee isa xabsiisaadhaaf miti maaliif duraan ture durii Oromoon tokko yeroo geemii qabatu hundi namaatu irratti wal gahee giiftara wanti jedhame wal waamamee irratti mari'atamee ji'a tokko dubbatamee piroofaayiliin ka'atamee wal jabeessamee kan geemiin ho'ee qabsiifamu dur ture amma geemiin guyyaa tokkotti geemii 2-3 geemii 4 fayyitiyyuu qabatamee jira torbee lamaati jedha akkasitti geemiin qabatamaa jira kanaafuu namni si xabsiisu entini jedhe namni si xabsiisu suma xabsiisa namni isa xabsiisu immoo isuma xabsiisa. Okay, siduun asirratti deebii tokko si deebisuu sin kabaja naa jiraadhu wallaahi iddoo tokko si kabaja mana keellee wantan badaan dhumnee fi jiraami inuma eenyu taanaan amma girri jira bakkan galee nama baay'ee dhufa. Ani suduuna jechuudha waan ati dhageenye dheengadda Ramadaana 17 bu'aan ture viidiyoon irratti dalaganii qaama saalaa namaa fuudhanii irra kaanii ani intala namaati jechuudha namichi kun sababan jimmaa tokkittii ta'e bakka nana godhaara malee wallaahi tuuna narsiisuu kabaalee ta'e qaata dubbiin wanna akkas mubaarakitti ergeen ture laa giiftara dibilisii afuritti ergee boontuun nama waan akkanaa bakkee qabu ani nama akkasii miti utuman qabaadhe immoo yoonni waa qabaadhe sana dhiisi faaraa miti baru manna sirra jiru kun hundi faaraa miti baru boontu maal taate ati nama miliyeena meeqatu asirra jira tiktaakii kan fayyadamu Oromoon jechuudha hadda lafa ji'a 3 moo 4 innaati teessee jechuudha yoo qaamni saalaa kan koo jiraate si bira gadi baasi adaraara jettee kadhattee ni dadhabde kanaafuu yeroo sana osoo dhugumatti salphisuuti ati waan confidence ofitti qabduuf waan ofitti amantuuf jechuudha eenyu jette silaa waan akkasii qabaatte silaa qaata miidiyaa irratti si balleessanii aanidhaan Oromoon leencanaa inni Tigireen leencanaa inni ijoollee argee leencanaa inni namni yeroo duraatiif naan ijoollee argee rabbu muriisa kanaafuu ijoollee Oromoo kutaa tokko rabbii yaada isin eeguut keessattuu immoo ijoollee argee isin dagachuu hin danda'u wallaahi billaahi abbaan fete leencaa ittee jaallatte naan jedha abbaan fete jedhe kanillee dubbii kana jechuudha si duuna akkan hin dubbanne na godhe Oromoo kutaa dhuma jijjiru keessa nama 4 nama 5tu na kadhatanii boontu Rabbii sodaatte yoo dhuguma guyyaa tokko nu kabaje waa'ee qeerroo kana dubbatin naan jenna dhiisee dhufe as gore hadda maaltu jedhame dhaggeeffadhu sitti nima dhagee waan anaaree dhufe mana wanti yaagallee utuunan taa'u ijoolleen jimmaa si haa taphachiiftu nu ijoolleen sii komaandoo qeerroo taphachiifna mucaan kun waan leenca shan gaafa tapha keetii sii kennee jiru dirqama tapha saaratti argamuu qabdaa naan jedhan aareen achii ba'ee Laayivii galudee salaatee takkuma taariqee na aarsee naan dhufee laayivii qale mana namaa keessa galee onnee dhibbaa kenne namni tokko yoo bontuu bira dattan mataa keessaniin gadi deebisaa jedhe nyaara dhufuu qabdanii silaa sagalee siifan erga waraabbadheen qaba lubbuu na dhagayi siin jedhe leencaa kan namaa kennaan turre hin kennu nama leencaa kunoo riyaala kumaa 200 qofa ammatti guutee gadi sirratti dhiisuu sila na dhaggeeffadhu siduuna isiin tokko fayyaan nama dhaggeeffadhe dubbadhu shiyama ammas nu dhaggeeffadhu namni calliseen kassaruuti dhaggeeffadhu namni callisee fi intiniin kasaaru ilaa maali beektaa fakkeenyaaf ati maallaqa kan kootti ana siiduunaa kana maallaqa kan kootti siiduunaa ati ekeleedhaa kenni ekeleedhaa ammoo kan kennine jettee na dhorguu hin dandeessaa na ajajuu hin dandeessaa maallaqaan kiisaa baasee naa kenni kana bakka walumaa galatti giiftarri faaraan wayikiin immoo giiftarri mugaffallii kana yaaduu hin dandeenye hin jiru giiftarri kiisa isaatti ajajamu hin jiru kiisa isaatti ati ekelee kenni ati immoo ekelee akkan kennine jedhamee ajajamu hin jiru wanta akkas jedhu wayii hin jiru namuu maallaqa isaati namuu abbaa fedheef kenna namuu abbaa fedhe qabsiisa abbaa fedhe bira dhaabataa kanaafuu
ati inni akka sedheedhaaf wanti uumamu tokkittiin hin jiru arraba immoo namni irra kaataa jiru hin jiru bakka isa namni ajandaa fedhee girrii fedhee yookiin immoo beekaa geematu jira bakka deemuma beellamaa kana ho'isuudha jedhee girrii uumu irra ka'attee dhuftee miira keessa galtee ajandaa hin uumini lafti ramadaanaa kurnan dhumaarra jirra sa'aatiin kun sa'aatii ibaadaati. Abbaan quraana nama garaasisee mana koo keessatti du'aa godhaa ture baraan dubbii hunda sanarra Siduna akkaanti kanaan mana namaa jala galee addaamee waan taate siilii bilii 50 siilii bilii 20 qabdus isii 15 qabdus hiriyaa koo ta'a wallaahi fooloo irraa kaasee bilookii keessa galchee dhume qaban qabaami silaa dhuftee na gargaartiimi annaana dhuftee na fakkaatti ani akkaantii biraatiin nachi jala taa'ee dhaggeeffadha beektaa hundi si achirra teessee waan taate. Isin hordofin tokko kana iyyuu si miidhaa jiru waan ati hordoftuufi an gaafa namni tokko maqaa kan koo kaasee waa'ee kan koo hamaa dubbate achumaan bilookiitti cuqqaalaan maaliifi waan an isa dhaggeeffadhuuf hin qabu kalaas nama nan feene tokko hin hordofuan. Namni rakkoo fudhattee argitee mishi mudita rakkoo fudhattee atamma rabbamtee beektaa waan rabni nama godhu mudita rakkoo fudhattee argitee nama mana koo keessa kana hunda obsee beeka garuu immoo nama na arrabsu nama jibbaa koo qabu nama anaaf ilaalcha gaarii hin qabne bilookee tan ofirraa gaggeessa kalaas namni an hordofu yaaboontu dhaggeeffadhu la yoo barumsa si ta'eef nama naa oliiti nama naa ol jiru nama darajaa gaariirra jiru nama bakka guddaa jiruun hordofa malee nama an ofii kootii tuffadhee dhiise nama arrabni isaa na jibbisiisu nama haasawni isaa natti hin tolle akkamittan hordofa an deemee. Ishi Siduna namni kun atiifan tokko lama namni kun biyya faranjii jira dhaqee gastii mana namaa ol galee 500 kennee ijoollee koo narraa na finaa jedhee namni tokko akka bontuu biran dhanne yeroo jedhu sittiin dhaga'amuutu si taate bontuun lamii taphataa ta'e namni hundinuu lamii taphate anis Oromoodhaa kennaan ture Oromoo kana kutaadhaan ilaalee taphachiisaa turen maaliif gandummaa natti kaasanii akka gandummaa hojjedhu na godhan. Yaa Habiibti waan hordoftuu fi waan takataatalteef kana argite malee osoo ofirraa bilooktee nama inni wajjiniin ashqaabbatuu fi ashqaabacota isaa wajjinii ofirraa bilook gootee jechuudha wanti jarsi fayyadamu. Bilookii godhee fixeera bu'aan nama profaayilii isaa qabu wallaahi nutti naa istee jechuudha. Kadhattoota kan inshallah gaafa geemiin koo ba'ee walitti gadi beena ansa duna sin kabaja hedduu si jaalladha garuu dhaggeeffadhu tiiktaakii koo illee narratti gubuudhaaf yaalii hedduu narratti godhaa jira nama meeqaan tiiktaakii koo keessa taa'eera. Ina yoona dhageessa ta'e suma ilmoo nama baay'ee akkaawuntii siin irratti gubaa gaafa geemiin sii ga'e akkaawuntii siin gubaa dheer jira. Sigalee ani gandummaa keessa jiru giiftara koo ture ni kabajaani of kabajaa taa'u maqaa koon kaasin inni carraa isaa taphatu ani carraa koon taphadha. Anaaf inni hundullee jirra waa'ee koon dubbatiin bakka. Waan akkasii immoo nama inni kabajuu fi nama inni sodaatu yookiin immoo hiriyoota isaa lallaaliiti itti madhuuti. Wallaahi Sidunaan naman sagalee isaa isanii an geemii sii balleessuuf ammalee an tapha kana taphachuun barbaadu garuu geemii sii jalaa balleessuufanii nama hundaa giiftii kennaan jira giiftarootas geemaroota bira deemee giiftii kennaan jira kanaafuu gaafan giiftii kenne namni sii bira dhaqwaana bira dhufaa. Akkas godheen geemii sii balleessaa jedhe rabbi kaatimaa koo balleessu sagalee si dhageessisaa naa dawwale sii galee waan inni jedhe haasa'u kana jechuudha. Yoo barbaade immoo siimuu danda'an nama akkana jedhu Oromoon asirra jirtu akka waan kana hin beektu dhaqii taphachiisi.